ture. Kun warra seeratti bulan seeraa hin beektamiti kakuu moofaa keessa seera Musee seeratti warra bulan ture. Kun illee warra surmayyuu ittiin bulle. Phaawulos fa'aa fudhatte nama hamaa akka ture booda Yesuus Kiristoos akka inni duuka bu'e seenaan ni dubbata. Warreen kun warra seeratti bulan warra Jiwishoota warra ta'an warra seeran bulan higga libboonaa warra wanna jedhamu jira warra isatti bulan fa'aa keessa warra jiru booda barsiisa Yesuus Kiristoos dhagaanii warras deebi'an illee ni jiru. So achitti maal ta'ani kenna achitti maal ta'an isa duubaa miti amman edda Yesuus dhufee barsiisee bartuu isaan godhee booda amantiin isaanii maal ture edda maqaan kuni kennameefii miti Yesuus ni dhufee bartoota kana ni filatee warri Yesuus Kiristoos duuka bu'e hundi isaanii kiristaanota. Maqaan kuni kennameefii jira akkoo kenna maqaan kuni kennamneefi yeroo sana Yesuus illee maqaa kana kennineefis hin kiristaanotatti hin jenne. Kanaafuu maqaan kun waan kennameefi kiristaanota jedhanii lallabanii addunyaatti kan beeksisan malee duuka bu'oota jechuudha. Duuka bu'oota Kiristoos jechuun kiristaana jechuudha gama biraatiin. Kuni guyyaan isaan waamaman sun bakka takkatti dikilar gaafa. Tunaagaluu didee koo kenna amantaan isaanitti waamaman. Okay. Amantaanumti isaanii amma Yesuus bartoota filatee Phexroosiin filateera Maatiyoosiin haa ta'u bartuu kana edda walitti qabee 12 godheen booda atleast waggaa 3 waan ta'e isaan duukaa tureera haga waggaa 3 waan ta'e waliin jiran kanatti bartoonni kun amantiin isaanii maal jedhama? Duuka bu'oota Yesuus Kiristoos. So amantiin isaanii hoo? Kana jechuun kiristaanota jechuudha. Maaliif iddoon kun yeroo baay'ee jechuudha. Iyyuu bira yoo deemte iddoon kun iddoo namni kiliir godhee dubbatu danda'u. Kiliiridha. Siif kiliirii ta'uu dadhabe malee atamame kiristaanota jechuun maal jechuudha hiika sanaa kenne si kiliir sii ta'a. Ani soo ila konteekstiitti barbaadduma sanaan sii deebisa. Gara biraan naqiniiti kiristaanota jechuun maal jechuudha? Direct meaning. Maqaa bartootaaf kenname maqaan sun. No, kennamuu odoo hin taane meaningii isaan si gaafachaa jira. Meaningii isaa akka kiristaanni yookaan abboonni amantii duratti hiikanitti hin fudhuwan. Akka abboonni amantee kiristaana jedhaman maqaa sana definition isaan kennan sana hin fudhuwan. Maal kennaniif? Kiristaanota jechuun warra barsiisa Kiristoosiin duukaa bu'an yookaan immoo Iyesuusiin warra amanatan karaa Iyesuusiin warra deeman jedhanii hiikan. So sana jechuun amantii jecha miti. Maal jechuudha? Amantii jecha miti ka amantii jedhaan jedhuun bar. Okay, akka keetitti maal jechuudha? Akka kiyyatti naa galuu dinaanan barbaadaa jira. Too siin galu gaa erga akka keetittis hin beekne akka kiyyattis waan si ibsu siin galu jechuudha. Akka keetti maa naa gale maree fudheessa kan keemmaa kenna. Erga kiyya fudhattee kiyyuma fudhu taa'ee keessan amantaa miti kaa innati jettu amantaa miti kaa kenna amantaa ta'uu danda'u baay'ee. Keessun dogoggoraadha kiyya kana fudhu. Okay, innati jettu sirriidha. Duuka bu'oota Yesuus Kiristoos jechuun kiristaanota jechuudha. Kiristaanota jechuun amantii jechaadha. Kiristaanota hoo jennu collective name warra Yesuus Kiristoos duuka bu'an kiristaana jechuun as a single jechuun nama tokkottuu fudhu kiristaana jechuun amantiidha. Kiristaana jechuun amantiidha. Proof naa godhimee macaafa keessaa kiristaana jechuun amantiidha ka jedhu. Okay, hojii ergamootaa 11:26 dubbisi dhaqa. Inni immoo amantiidhaan jedhu. Hojii ergamootaa 26:28 dubbisi. Innis amantaadhaan jedhu. Okay, akka jedhutti barreeffadhu gaata akkasii galutti. Akkanaa galutti kiristaana jechuun amantii miti. Okay, akkasuma fudhadhu akkasii gale sanitti. Galatoo bikenna. Akkasii fudhadhu nuyi kiristaana jechuun amantaa inni amanna.
وبلاين كوبلينك يقول جزاكم الله خيرا أبا جال اتفافا يجمع في كنا نوجه في تتم تفكاتا اتفافا إن شاء الله وبلاين كوبلينك يقول جزاكم الله خيرا تلا ركدا دقيقة دق لما بودان يو نان دبدا إن شاء الله ناف مجاوا أقصد دبدا sorry جرتنا أبا جال ابنو اتفافي متكوجه السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. أبا جالي جرتني. شاسك. كنا ما وجفت أنك سلاتي. كنا جرتا. jira. Thank you. Shisa walirraa fixattanii jettanii raawwattanii tudhee كنا yaada متي نما برا تدبست غاريدا ابنو كنا هدو دبته نما برا رغفت نتكو نما برا وجنها سوا Ishi lammisaa Ijjima wajjin haasa'e. akkam ati naasoftu simoo ichima dura dhufe rakkoon qabu giiftiin illee dhufte irti haasofsiisi ibnu nama dubbachuun barbaanne rakkoon qabu haa dhaggeeffatu nama dubbachuun barbaanne Ishi giifti jirtaa Hayyee akkam ati nagaadhaa nagaa galata waaqayyo. ati kiristaanaani Hayyeen of course ani kiristaana. thank you reefuu ichimaa fi kennaa waan irraa haasawaa turan dhaggeeffatteetta Hayyeen kiristaanummaan amantaa osoo hin taane kiristaanummaan jireenya. Namni kiristaana ta'e jireenya qabaata. Ishi amantaan kee maaliree An duukaa buutuu kiristoosidha. Bartuu kiristoos. amantaan si gaafadheen Hayyeen bartuu kiristoos jechaan xaraaba. Kiristaanummaan immoo namni kiristoos wajjin bartuu deemu fakkeenyaaf duuka buutuu Yesuus Kiristoos amantaan isaanii maal jedhama kiristaanota jedhamu. thank you amantaan jaraa kiristaanota hami Hayyeen kiristaana jechuun immoo jireenya jechuudha. Hiikaan qabu namni kiristoos wajjin deemu jireenya qaba. amantaan jaraa kiristaana miti jedhee warri Yesuus Kiristoos hin hordofanuu warri Yesuus hin duuka bu'an amantaan jaraa kiristaana mi Kiristoosii namni ana wajjiniin bu'u kiristaana jee osoo hin taane namni ana wajjiniin deemu jireenya qabaata jee warreen kiristaanota jedhanii moggaasan immoo warreen maal giifti an karaa gabaabaan si gaafadheem warri Yesuus Kiristoos hin duuka buunaa jedhan kun amantaan jaraa kiristaana miti jedheen si gaafadhe amantaan jaraa sitti maan jiraa bara. ishi amantaa keenatti meeti Yeroo yaada kiyya ibsachuu yeroon ibsadhu jechuudha na qabuu hin qabdu obboleessi kiyya. Okay? gaaffii si gaafadheen gaaffii gabaabaadha amantaan gaafattee fi siif kee ibsa. maali amantuma kee naa himi waan fedhe ta'u amantuma kee naa himi An bartuu gooftaadha. Bartuu kiristoos yaadha. Nama kiristoos irraa baratu. Of course karaa gabaabaa amantaan kee maalidha Maan sitti maan jira hunda geessu bartuu kiristoos jechaa jira bara. An kiristoos irraa of baradhaan course amantaan kee maali obboleessa rokkoo qabdaama gurra kee qorqora oon nageenya. Rakkoo takka yoo qabu gurri kiyyaas nagaa mataan kiyyaas nagaa of course amantaan kee maali An bartuu kiristoos. Yoo si liqimfame fudhadhu yoo si hin taane immoo rakkoon qabu. An bartuu kiristoos. amantaan kee bartuu Kiristoosii Hayyee ani kiristoos irraan baradha. Waa'ee amantaa osoo hin taane kiristoositti amanuudha bara. Yoo amantaafan jireenya arga osoo hin taane kiristoositti amanuutiin an jireenya argadha.
Maal giftii keenyaan kan si gaafadhe amantaan kee hordoftuu Kiristoos. Eeyyee bartuu Kiristoos duukaa buutuu Kiristoos yaan. Amantaan kee duukaa buutuu Kiristoosi? Hayyee. Thank you. Amantaan duukaa buutuu Kiristoos jedhamu jira lafa kanarra? Siif hin jiraatee naanaaf jira. Ishi mee naa fidi ragaa. Macaafatti amantaami macaafarraa ragaa baafattaami ragaan ati amantaa kee kana ittiin deeggaramtu macaafarraa himi? Hayyeen. Amantaa duukaa buutuu jedhu Kiristoos naa baasime. Amantaan duukaa buutuu Kiristoos ji'a osoo hin taane ani Kiristoos wajjin nan deema jireenya argata. Namni Kiristoos wajjin deemu immoo jireenya argata. Ati fudhadhu ati fudhatii wanta na laallatu hin jiru waa'ee koo malee. Yaa salaam. Maal si gaafadhe giftii? Amantaan koo duukaa buutuu Kiristoosii naan jette. Amantaa duukaa buutuu Kiristoos jedhamu jira ennaan naan jette. Ishi eega akkas ta'e ragaa naa kenne amantaa duukaa buutuu Kiristoos jedhu ragaa naa kenne amantaa akkasii jira akka jedhu macaafarraa ragaa naa kenne. Keessan deebiin gessi buusanii gifti. Yaa gifti ragaa nuu kennime. ምንድን ነው ኡስታዝ? ፍላሽ ነፍርናውስ yes wallahi beekum san qabdu wal barru ka jedhu kun gifti keessan deebiin yoo ragaa dhabdillee keessan deebiin ol deebii baradhu. Abeet. Akkam nagaa keeti? Muslim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ati muslima? Amantaan kee hoo? Islaama. ما هو الإسلام؟ دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ إسلام ما نجتشو ما نجتشورا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الانقياد وأنا شرك. الله. Thank you galatomi. Gifti as deebi. Afaan haaraa dubbataa jirtu moo? Yookiin isa deebitee? Ati afaan haaraa dubbachuu dandeessu? Isin jedhee afaan natti jijjiirame kanatti waan haasa'aa turtanirra. Ati hin dandeessu afaan amma dubbanne kana fa'aa haasa'u? Yoon baradhe malee akkamittiin beekuu danda'a? Ati. Ati Yesuusitti namanne ka akkas taanaan? Amma Yesuusitti amantanii dubbattanii afaan kana isin? Jechuun namni Yesuusitti amane afaan haaraan dubbachuu danda'a mire? Waan an hojjedhu hunda hojjechuu danda'u jedha Yesuus. Kan keessan kun kan Yesuusitti amanedha? Lakki isin gaafadhe mati Yesuusitti amanteetta taanaan afaan haaraan dubbachuu dandeessa deetiin. Yaa gaaf tokko kennaa akkasii yoo naa kenname nan dubbadhu. Asiin kennamne mallee? Kennaa akkasii ittiin guddanne milikkita namoota isa hordofanidha. Dirqama miti namni tokko afaan san dubbachuu. Ikkoo namni natti amane namni na hordofu kamuu afaan haaraan dubbataa waan an hojjedhu hundallee ni hojjetaa jedhama. Akkasaa. Wanti kun kan jedhame durii isaa ture so jalqabuma gaafa amantichi dhufu milikkitaadha jedhame. Milikkita jedhame. Innis duruma ture yeroo hunda. Garuu namoonni baay'een beekta asirratti bakka afaan haaraa dubbadhaame warri isatti amantan afaan haaraa dubbattu maal jedhu garuu milikkitaadha jedhame yeroo sanitti warri aman isaan kan koo ta'uu milikkita jedhame malee dirqama yeroo hunda afaan haaraa dubbadhaa jechuu miti. Sunni illee yoo dhuganii hin du'anuu summii waa isaan hin godhuu jedha. Hin fudhattaati. Exactly. Ishiin dhuddaa amma.
Kadhadheen dhuga ka. Kadhadheen dhuga. My God. Kadhaa dhudhu Osoo gamaa jiru kadhadheen- rakkisen. Kadhaa dhudhuutii waan barbaadu godhiitii dhugi amma. Summatu dhugdaa jedhe biyaa nan dhugan jedhe. Summii si ergina. Eessa taate Itoophiyaa keessa ergaa? Akkasiin jedhamu maal antee fira kee mitiin Oromoodha mitiin akkamitti marzii walii kennina. Maal ati Yesuusitti amanuu kan kee mirkaneeffachuun qaba kaa. Yesuusitti amanteetta taanaan summiillee yoo dhudde marziillee yoo dhudde homaan taatu marziin illee sin ajjeesu anillee sirraa argee dhuguma Yesuus Kiristoos dhugaadha. Namni itti amane summii yoo dhugee jedhellee hin du'u jedhee namni as jala jirullee bara waan ta'eef yoo dhudde nu agarsiifte maal rakkoo qaba. Hin duutuu sila. Dhuguuni Osoo dhudheellee na yaaddeessa. Okay. Naa Duutuu waan gala ta'eef itti amane. yaadi keenyaa gala garuu jalqabaniin kadhadhaa Waaqayyo akka dhugu yoo natti agarsiise yoo dhuginaan jedhe nan dhugaa lakki dhiisii yoo naan jedhe immoo hin dhiisu waan an godhu kana iyyuu jechuudha. Garuu dhugumatti iyyuu namoonni dhuganii Ishee rakkoo qabu kadhattee manuu dhudda amma bakka kan kennutti himi. Eessa jirtaati ammas ilaala? Itoophiyaa jirtaami? baadiyyaan jira. Baadiyyaa eessaa jirta amma siifa fidanii? Eessa jirtu isin? Jedhati namni as jala jiru namni asirra jiru namni naannootti jirtu jiru hin dhabamuuti. Si ergina. Naannoo sabbataa irratti. Naannoo sabbataa jirtaa? Maal jechuudha? Maal jechuudha obboleessa keef? Qo'i kaati gifti maal? Maal jechuudha staas? Maal? Ati ofuma keetii summii ugdee ofuma keetii otoo ma beektu otoo ma argitu